Manni amantaa Kaatolikii Itoophiyaa karoora tarsiimawaa waggaa 10 ifoomsite. Manni amantichaa karoora kana bakka abbootiin amantaa garaagaraa fi keessummoonni adda addaa argamanitti jalqabsiisteetti. Pirezidaantiin yaa'ii Phaaphaasota mana amantaa Kaatolikii Itoophiyaa Abuna Biraana Yesuus haasaa baniinsaa taasisaniin manni amantaa Kaatolikii ergama ishee hojii hafuuraan cinatti hojiilee misoomaa fi hawaasummaa hedduu irratti hirmaachaa akka turte eeruun manni amantaa dhaabbata waaqarraa fi lafarraa ta'uu ishee beektee ergama ishee sirnaan ba'achuu qabdis jedhaniiru. ክርስቲያን ሰማያዊና ምድራዊ ተቋም ነች። Manni amantaa dhaabbata waaqarraa fi lafaati. Manni amantaa keenyas kana hubachuun hojiilee hawaasummaa fi misoomaa hedduu hojjetaa turteetti. Manneen amantaa biroo waliin walitti dhufuun kan hojjettudha. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti rakkoolee uumamaa fi namtolchee mudatan irratti hirmaachuun gahee ishee bahachaa kan turtedha. Mana amantaa Kaatolikii Itoophiyaatti barreessaan waliigalaa yaa'ii Phaaphaasota Abbaa Tashoomaa Fiqiree karoora waggaa 10 manni amantichaa qabatte kunis barumsa hafuuraa barsiisuu, hojiilee hawaasummaa fi misoomaa kanneen akka mana barumsaa kana dura hojjechaa turte caalmaatti itti fufsiisuun dhaabbilee amantaa fi mootummaa waliin ta'uun misooma biyyaa mirkaneessuuf kan hojjettudhas jedhaniiru. በካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ያለችው የ10 ዓመት የቤተክርስቲያን ዕቅድ ነድፋ Manni amantaa Kaatolikii karoora waggaa 10 qabattee ifatti guyyaa itti jalqabsiistudha. Ergamni mana amantaa inni olaanaan barumsa hafuuraaf jaalalaa barsiisudha. Kana cinatti immoo hojiilee hawaasummaa fi misoomaa irratti hirmaachuu qabdi. Nutis kana bu'uura godhannee misooma biyya keenyaa mirkaneessuuf ni hojjenna. Manneen barnootaa mana amantaa keenyaan dhaabbatanii jiran keessattis isa duraa caalaa barattoota beekumsaan qofaa osoo hin taane naamusa gaarii qaban oomishuu irrattis xiyyeeffannoon hojjechaa jirra. Abbaa Tashoomaa Fiqiree tajaajiltoonni keenya hojii nageenyaa mirkaneessuu irratti akka hojjetaniif ni ga'oomsina. Dhaabbilee dhimma nageenyaa irratti hojjetan kamiyyuu waliin ni hojjenna. Akka mana amantaatti dhimma araaraa kam irrattiyyuu hirmaachuun dirqama keenyas ni ba'annaa jedhaniiru. አገልጋዮቻችን በሰላም ግንባታ ስራ እናበቃለን። Tajaajiltoota keenya hojii nageenyaa caalaatti akka mirkaneessinuuf ni ga'oomsina. Mootummaa dabalatee dhaabbilee dhimma nageenyaa irratti hojjetan waliin kan hojjennus ni ta'a. Hojiilee haqaa mirkaneessuu dhimmoota araaraa qaamota ilaallatu waliin ta'uun kan hojjennu ta'a. Ergamni keenya inni biraan hawaasa harka qalleeyyii gama fayyaan gargaaruuf keessumaa hawaasa baadiyyaa irratti hojii bal'aa ni hojjenna. Akkasumas manni amantaa keenyaa hojiilee mirga daa'immanii eegsisuu irrattis bal'inaan kan hojjetu ta'a jechuun dubbataniiru. ቀጣዩ ተልኳችን ጤና ነው። Ergamni keenya inni biraan damee fayyaa irratti hojjechuudha. Hawaasa harka qalleeyyii gama fayyaan gargaaruuf haga ammaatti naannoo baadiyyaatti qofaa buufata fayyaa 95 ol dhaabneerra. Ammas hojii gama kanaan jiru cimsinee itti fufna. Abbootiin amantaa saganticha irratti argamanis karoora waggaa 10 amantaan Kaatolikii baafattee kana galmaan ga'uuf humsa olaanaa akka taasisanis dubbataniiru.